Gaafan dhaabu fakkeenya kana dubbachuu baay'een jaalladha. Meeshaa baay'ee biteen Ameerikaanii fida amma rakkadhutti. Mana meeshaa irraa bitu sanatu cufame. Nan jaalladha mana sana. Waan an barbaadu hundumaa takkaadhumaan achitti dhaqee argadha. Cufame. Maaf cuftu manni kunoo gaariidhaan jedheen Ameerikaa. Jarri jaarsolii lama bara baay'ee hojjenne nu gaa'edhan. Kana duwwaa hojjenna miti miidhan. Indiyaa maaliif sittin himnu jedhan. Nuun real estateis baay'ee qabna Ameerikaa keessaa jedhan. Jeettii fi awuroopilaanis hin gurgurra Ameerikaa keessaa. Afrikaatti marmaarta miti maa tokko nurraan bitattuu naan jedhan. Abbaan akkatti buleessatu beekaa. Maal attam jedhu ollaan ullee kaameraa bitee jennaani jeettis hin danda'an aan jedhan jarri. Booddee hin danda'amu hin jenneen. Maal taareen dubbannaan jedheen. Hoo kanaan nu bilbilii yookiin gaafa sanbadduraa konsaltantii xiyyaara sati standardiitti barbaaddu nama si wajjiniin haasa'u siif kenninaa jedhan. Baay'ee gaarii. Nan galee haadha manaa koottis hin himne nan irraanfadhe maaliif an seriously hin fudhanne. Saturday sa'aatii beellamaatti bilbilee konsaltantiin. Hello, abaluun jedhama. Wat xiyyaara konsaltantii xiyyaaraati waa'ee bittaaf gurgurtaa dubbanna jedheeni. Kanaammoo kan na dhibu maayikiroofoon isaa oon godheen haasofsiisa. Haati manaan hin maraatte moo hinaan jette. Egaa gaaffiin hiyyeessaa maal akka ta'e beektu miti yeroo hundumaa. Meeqa xiyyaarri gatiinsaadha. Gaafuman jalqabu meeqaan nutti gurgurtu xiyyaara gatiinsaa meeqaan jedhe. Amma waa'ee gatii dubbanna tun taane gatiin dhuma irratti dubbanna aynataati barbaaddu dubbanna jalqabaa jedhe. Discussionii isaa najmi ilma dheeresse namichi. Asii Addis Ababaa isa bu'umoo dura Awurooppaa bu'ee isa Addis Ababaa bu'umoo isa nama meeqa butu isa keessa ciisan immoo isa keessa nyaatan immoo isa paasenjarii meeqa baatu immoo isa baay'ee fiigu immoo isa fiiwulii hinuma tarattare namichi. Isa gaariinsaa meeqa gatiinsaa abeet gaaffii Afrikaa kanuma miti egaa. Akkan gaasha hin qabne shakkuutti ka'e namichi. Ituma inni laaffisin baay'ee diskashiniin keenya xinnoo dheerachuu waan danda'uuf wal arginee haasofnu gaafa sanbata guddaati kuni gaafa dafnoo wal arginu baay'ee gaariidha jennee hin cufne natti galagaltee haati manaan koo fayyaadhaati garuu naan jette. Fayyaadha. Eessa qubachiiftaa jette. Eewutu oofaa jette. Attamitti binnaa jette. Argitanii kaleessa waa'ee awurooppilaanii iyyuu hin haasofne har'a xinnoo fooyyofneerra waa'ee eessa qubachiisna haasa'utti kaaneerra jechuudha. Baay'ee kan isin dinquu waldaan keenya waldaan keessa jiru Peachtree City naannoo ani jiru waldichi walakkaansaa paayilotootaa fi hostesoota baay'een isaanii paayilotota Delta Airlinesiti. Namichi paayilotota leenjisu. Ofiis xiyyaara oofu namni guddaan tokko yeroo hundumaa baay'ee walii wajjin dubbanna gaafa sanbata guddaa waldaa booddee dhufeetu ilaamee Dooktar Gammachiis jedha. Haadha manaa koo wajjin dhaabanna. Yeroo hundumaa waa'ee tajaajila keetii yaada. Karuma kaman si wajjiniin dhaabbadha jedhee yaada. Karuma kamiin si gargaaru laataa jennaan argiteeri argame inni oofuun jedheen haadha manaa kooti. Isaaf egaa gaafa manni dhufu walii wajjin dubbanna gaafa sana ammas geenyeerra. Inni oofu argameera, inni gurguramu argameera, inni hundumtuu argameera isattaanu bar tokko dubbanna. Yeroo dhiyoottis haa ta'u yeroo fagoottis hin danda'ama moo hin danda'amu? Kanuma dubbiinsaa. Hin danda'ama jettee ati balbala bani malee hundumtuu hin danda'ama. Balbala bani jedhaani wallaa keessaniin. Balballi isaa hin danda'amaa kan jedhudha. Yes we can jedhe Obaamaan. Yes, we can. Moo dandeenya, presidentii ta'uu dandeenya, sooromuu dandeenya, adii kana achi dhiibne mana ishee keessatti moo hin danda'amaa jedhee hin danda'ame. Hin danda'amaati jennaan hinuma danda'ama. Hirkadhuuti mee hin danda'ama jedhe. Ela haala har'a keessa jirtu, mana har'a keessa jirtu, hojii har'a keessa jirtu, qalbii har'a keessa jirtu, yaaddoo har'a keessa jirtu cabsitee keessaa ba'uun hin danda'ama. Hindanda amu warri jedhan yeroo